Haroo qabamee hidhamee jira. Sababaan isaa biyya Geetaachoo arrabaan madeesse. Mee mootummaa biyya keenya hariiroo jiruuf hojii imbaasii waliin ilaala. Imbaasiin Dubaay kan Itoophiyaa ministeera dhimma alaa Itoophiyaa ergama ministeera dhimma alaa Itoophiyaa qabatee biyya Dubaay jiru hojii isaa irraanfatee bakkoota bashannanaa dhugaatii garaagaraa shamarroota waliin dabarsa. Hariiroon mootummaan Dubaay fi mootummaan Itoophiyaa wajjin qaban hariiroo gaariidha. Kana jettee mootummaan Dubaay ija isii hawaasa irraa qabattee jirti. Garuu kabaja kana ulfinaan eeggachuu ofirratti dadhabnee waan seera biyyattii keessatti hin eeyyamamne hedduu hawaasni biyyattii hojjetaa jira. Kun immoo dadhabinsi ministeera dhimma alaa fi foorijan keessattuu imbaasii irratti xiyyeeffanna. Imbaasiin hariiroo biyyattii lamaan jidduu jiru laaffisaa jira. Birmadummaan biyyattiis lammiilee Itoophiyaatiin sarbamaa jira. Fakkeenyaaf biyya Dubaay keessatti ijoolleen keenya irra guddaan karaarra ba'anii kadhataa jiran. Seera mootummaa biyyattiitiin kadhachuun dhowwaadha. Keeyyata seeraa lakkoofsa 9 muraa lakkoofsa 9 bara 2018 bahe irratti akkas jedhee dhiyaata. يعاقب بالحبس مدة لا تقل من 6 شهور والغرامة التي لا تقل من 100,000 درهم كل من أدرى جريمة تسول المنظمة الاستخدام أشخاص من خارج. إندي فتاة كايتير. Lammiileen biyya keenyaa wixinee seeraa kanaa cabsanii birmadummaa biyyattiis cabsaa jiran. Kana irratti kan xiyyeeffachuu qabu imbaasiidha jechuudha yookaan jawaazaadha. Jawaazaan garuu dhimma kana dhiisee bakka dhugaatii, bakka bashannanaa, shamarroota wajjiniin ofii jiraatiifuu hojiilee garaagaraa amma warroonni imbaasii keessa hojjetan parsantaan 95 dallaala. Hariiroo mootummaa biyyattiitii fi mootummaan keenya qaban laalanii kana fayyadamuudhaan wantoota adda addaa hojjetaa jiran. Mootummaan United Arab Emirates nama kamuu lammii kamuu caalaa mootummoota ijoolleewwan lammiilee Itoophiyaatiif kabaja guddaa qaba. Garuu kabaja kana ofirratti walaalanii daaraadhaan qabaa jiran. Gama biraatiin egaa keeyyata seeraa kadhachuun dhowwaa ta'e kana isinii himeen jira. Ahmadiin Aggaaroo egaa wajjin isaa kadhaa irratti bobba'ee jira. Kadhaan kun mootummaa biyyattiitiin yakka guddaadha. Lammiilee biyyattii keessatti kadhachuun yakka guddaadha. Biyyattii keessattis kadhachuun yakka guddaadha. Namni dhuunfaa takka gabbahee waa kadhate dirhama 5,000 fi hidhaa ji'a 3tiin adabama. Yoo gurmuudhaan akka Mubaarak Musammaatiif Abdiin Geetaachoo faan dhiifama godha. Ahmadiin kana mana Ahmadiinitti walitti qabamanii maallaqa gargaaraa imbaasii maarree godha paaspoortii godhaa fi kana godha jedhan kun immoo kadhaa gurmuu jedhama. Kun ammoo hidhaa ji'a 6 fi dirhama 100,000 si adabsiisa. Seerri mootummaa biyyattii kun lammiilee Itoophiyaatiin cabaa jira. Isinii galee. Amma fakkeenyaaf mootummaan Dubaay keeyyata seeraa bara 2018 lakkoofsa 9 irratti muraa lakkoofsa 9 irratti kadhachuun dhowwaadhaa jedhee baasee jira. Garuu lammiileen Itoophiyaa ammoo kadhaa kana amala biyyatti qaban achi furtanii dhaqanii kadhataa jiran. Ahmadiin qofa miti. Kumaatamaan dirreera ba'anii kan kadhataa jiran ni jiran. Garuu kan Ahmadiin dirree ba'ee mul'atee itti deddeebi'ee hawaasa kanatti. Seera biyyattiitiin dhowwamee raawwachuun birmadummaa biyyattii cabsuudha. Kanaaf imbaasiin xiyyeeffannaa gochuu qaba. Hawaasa qofa osoo hin taane seera biyyattii kan cabsaa jiru imbaasii faadha. Imbaasiin dirqama itti kenname ministeera dhimma alaa jalatti itti kennamee biyya sanatti ergame hojii seerummaa dhiisee hojii alseerummaa babbal'isaa jira. Tokkoffaa irratti dallaala. Parsantaan 75 dallaalota keessaa warra imbaasii keessa hojjetanii fi warra hariiroo imbaasii waliin qabanii jechuudha. Biyyi kun isin kabajjii nu kabajjii hawaasa biyya kanaa kabajjii sababaa mootummaa wajjiniin hariiroo qabduudha jetteeti. Garuu kabajaa kana balleessitee birmadummaa biyyattii cabsuun yakka guddaadha. Yakka guddaadha. Dhimma Ahmadiinii fi dhimma Abdii Geetaachooti yoo hin dabre gurbaan Abdii Geetaachoo waan namni hin jenne jedhee arrabsee soo kun hamilee nama cabsaa eenyummaa namaallee of nama jibbisiisa jechuudha. Maaliif nama takka gargaaru nama gargaarsa irratti bobba'ee hawaasa keenya nama meeqa lubbuu meeqa baraare yeroo akkas jedhanii maatii isaatiin xiqqeessan kun hamilee nama cabsaa. Arraba isaatu kattu naamar sarara diimaa ta'e malee arraba normaalii silaa ta'e baga jenna. Maaliif
gurbaa kana kan mataatti ol nu baase Mubaarik Musammaa, Abdii Geetaachoo warruma feemesii jedhamu jechuudha itti fayyadamuudhaaf gizee vaalaariin jara gabbuhee isa bira dhaqaniiti vaalaarii ittiin ho'ifatan jechuudha. So arrabni inni Abdii Geetaachoo arrabse kun immoo qalbii keenya sammuun nyaate waan gatii isaallee argachuu qaba waan jennu keessaa achirra geenya jechuudha. Gama biraatiin Mubaarik Musammaa gurbaa kana akka inni sadarkaa kana gahee maraatu isa godhe. Dhugaa dubbachuudhaaf. Isatu bakka kanaan gahanii. As keessatti wanni inni dubbachuu qabu Ahmadiin gaafa duraa gaafa inni qullaa deemu, gaafa inni miskiinaa, gaafa inni rakkataa dhugaa sana hin jiran jarri kun. Abdii Geetaachoos ta'e kiyyaa kiyyummaa jabaltee tokkummaallees ta'e hin jiran. Namni gurbaa kana gaafa inni waan nyaatu hin qabne gargaaraa ture nama biraati. Ergi inni immoo beekamtii argatee feemesii ta'ee abbaa saandarii uffatee dhufe ammoo namoota hedduutu fira hedduu argatee inumaayyuu amma immoo warri biyya isaa sun gaafa duraa inni biyya isaa sun waakkatee Ahmadiin aggaaroo fi hin jedhee har'a inni nama arrabsuu dandeettii argatee beekamsa argatee namni kun nu fayyada bor nama nu arrabsaa jechuudhaan keenya jechuu jammaranii jiran. Gaafa inni rakkataa sin beeknu maraatu jedhaa turanii amma immoo nama arrabsuus nama 10,000 nama 5,000 wal qabuu jammaraan goota keenya jechuu jammaran. Gaafa inni beela'u keenya miti sin beennu gaafa inni nama arrabsu immoo goota keenya nu galii jechuu jammaranii jechuudha. So kun gaarii miti. Maybe Abdii wajjin rakkoo wal qabaachuu dandeessanii Abdii arrabsuun isaa isin gammachiisuu mala. So garuu namni kun bor sin arrabsaa bor biyya keessan arrabsaa namni kun rakkatee darbee obboleessi kan keeti yoo jette obboleessi kan kee gaafa inni beelahee afuurri ajaa'ee miidiyaa kanarraa iyyee bakka dhaqu dhabee argaa turte. Har'a garuu bakka gaarii geerinaan hanga takka wayii mul'ateennaan keenya jechuu jammarte jechuudha. Gaafa turaa maraataadhaa turte gastiirraa gad darbaa turte follow yuun deebifne maayibii maara akkattee maara taate ittiin turdeen jechuudha. Har'a gizeen nama arrabsu namni inni arrabse sun arrafamuu isaa gammaddee nama keenya maraataa yoo ta'e illee ni hidhannaa. Maraataa hidhachuu dura nyaachisuu dura maa nyaachifne gaafa inni beela'u. Maraataa hidhachuu dura nyaachisuu dura maa nyaachifne gaafa dura. Har'a Abdii arrabseef iyyii keessan ta'a. Ilaalcha Abdii arrabsuu qofittiidhaan iyyii keessan ta'a. Gaafa rakkatuyyuu gaafa silaa isin barbaachisuyyuu hin dhufne hin argamne. Har'a gurbaan gurbaa dheerooti, gurbaan gurbaa guumaati, gurbaan gurbaa gaarooti, goota minaamine. Gaafa inni beelee si yaammatu awwaachuu fi didanii gaafa inni yakka hojjete waan yakkisuun sinitti tolee xiiqii waan nama sanaan qabdanuuf keessan ta'a awwaattanii fi ammallee dhimma kanarratti dubbachuu illee barbaadu kanaan booda viidiyoon koo kun viidiyoo dhumaati.